Bakka jirtanitti nageenyi fi badhaadhinni isin faana haa ta'u. Kun chaanaala keenya Orootech jedhama. Chaanaala keenya irratti itti fayyadamaa fi sooftiweerii akkamiin akka kompiitaraa fi moobaayila keenya irratti feenuu fi fayyadamu bal'inaa fi haala namatti toluun isiniif kan qopheessinu ta'a. Qophiilee keenya yeroo yerootti argachuuf chaanaala keenya Orootech sabiskiraayibii fi laayik gochuun hin dagatinaa.